Jimmaa Umari. Ijoo keenya jalqabaatiin bulchiinsa magaalaa Finfinneetti saamichi lafaa qotee bulaa itti fufee jiraachuu qonnaan bultoonni himatanii. Magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Nifaasil Kilaaftoo iddoo Jamoo lammaffaa jedhamutti qonnaan bultoota Oromoo sadii qabiyyeen lafaa qonnaa isaanii fi manni jireenyaa irraa fudhatamuun investorotaaf kennamus beenyaa fi bakka buusni lafaa waan hin taasifamneef miidhaaf saaxilamuu isaanii Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himani. Obbo Alamuu Beenyaa Gammadaa nama umrii 82 fi abbaa maatii 12 ta'uu isaanii OMN'tti wayita himan. Obbo Kadiir Nagaash ammoo abbaa maatii 7 ta'uu Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himu. Saamichi lafaa lafa qotee bultoota naannichaa irratti bifa garaagaraatiin raawwatamu kun guyyaa kaleessaas itti fufuun babal'ifannaa mana amantaaf lafti qonnaan bulaa seeraan ala irraa fudhatame dalleeffamaa turuu odeeffannoon Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork dhaqqabe ni mul'isa. Jimmaa magaalaa Jimmaatti qeerroowwan irreechaa hora Finfinnee irreeffatanii gara maatiitti deebi'an humnoota tikaa bilxiginnaan adamfamanii hidhaatti guuramaa jiraachuun himame. Gaafa onkololeessa 4 bara 2021 magaalaa Jimmaa naannoo Ajiibii bakka jaamutti Muhammad Nuuraa nama jaamuu kan hojii dhuunfaa isaa hojjetee bulu suuqii isaa cabsanii seenuun isaa fi hiriyoota isaa warra isaa wajjin jiran isin miseensota shaneeti jechuun ukkaamsanii hidhuu odeeffannoon Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork dhaqqabee jira. Dargaggoonni hora Finfinnee fi hora Arsajee irratti irreeffatanii galan ammoo addatti duula hamaadhaan barbaadamaa jiru. Godina Gujii magaalaa Nageelleetti maatiin gadda dhala isaanii akka hin ibsanneef waraana mootummaatiin ittifamani. Miseensa loltuu waraana bilisummaa Oromoo kan taate Na'imaa Abduu yookaan morkattuun torbee dabre keessa godina Gujiitti wareegamuun battala dhagaametti maatiin ishii boo'icha akka hin teenyeef waraanni mootummaa ittisuu odeeffannoon arganne ni mul'isa. Maatiin morkattuu boo'icha dhala isaanii dhorkaman kun kana duras mucaa keessantu bosona jira jedhamuun yeroo garagaraatti hidhamaa turanii jiru. Akaakayyuu ishii kan ta'an manguddoon ganna 80 dabalatee abbaa fi haati morkattuu dhala keessantu bosona jira jechuun dararamaa kan turan yoo ta'u yeroo ammaa ammoo shaniif gadda hin teessan jechuun gochi safuu hawaasaa cabsee waraana sirna aangorra jiruutiin raawwatamaa jira. Qabatama amma biyya keessa jiruun wal qabatee qeerroon Oromoo tokkummaan ka'ee qabsoo karaa nagaa cimsuu qabaa jaani. Qeerroon godina Harargee bahaa aanotaa fi magaalota garaagaraa irraa OMN fi yaada isaanii laatanii magaalota akka Qobboo, Kaarramillee, Dadar, Baroodaa, Awwadaay, Hararii fi Haramaayaa irraa dargaggoonni wal gurmeessuun marii gaggeessaa akka turanis himanii jiru. Marii kanarratti mootummaa sobaa dhaabbate jalatti uummanni Oromoo hiriiruu akka hin qabnee fi deeggarsa gama uummataatiin argatu kamuu argachuu akka hin dandeenye gochuu qabnaa jaani kanneen maricharraa qooda fudhatani. Gooticha Oromoo Gaaddisaa Hirphaasaa filmiidhaan hojjetamee dhiyaachuuf haal dureen xumuramuun himame. Mata dureen filmichaa Gaddii kan jedhamu yoo ta'u filmii kanarratti taatotni 70 ol hirmaatanii jiru. Seenaa filmii Oromoo keessatti filmii guddaadha jedhamee kan eegamu Gaddiin onkololeessa 28 bara 2014 eebbifamuuf qophaa'aa jiraachuu barreessaan filmii kanaa Bisraat Geetahuun Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himee jira. Maatiin lammiileen Itoophiyaa biyya Saawud Arabiyaa mana hidhaa Xariiq Alkarjii keessatti dararamaa jiran haala qabiinsi mana hidhaa akkaan fokkisaa ta'e kana keessatti waytiin qorraa hamaa nutti dhufee waan jiruuf lubbuun jiraachuu keenyaaf yaaddoo keessa gallee jirra jaani. Kutaa tokko keessatti namoota 400 hidhamanii kan jiran lammiileen kunneen achi keessatti uffata qaamatti uffatan uffataa fi afata irra bulan dhabuun lafa simintoo qullaarra bulaa akka jiranii fi nyaata dhugaatii gahaa dhabuun akkasumas qulqullina dhabuu mana fincaaniirraa kan ka'e namoonni hedduun dhukkubaaf saaxilamanii jiraachuu dubbatu. Rakkoo hammaataa keessa jirru kanaaf imbaasiin Itoophiyaa akka nu dubbisanii furmaata nuuf laataniif torbee dabre keessa guyyaa 2 lagannaa nyaataa gaggeessinee turre. Ergasii warri imbaasii dhufanii homaa isiniif gochuu hin dandeenyu
humna keenya olii nuun ja'anii nu biraa deeman ja'a dhalataan Oromoo lammiilee kanneen gidduudha Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork dubbise. Tolee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduun ijoon ammaaf qabannee dhiyaanne kanuma fakkaata babal'inni oduu kanneenii oduu keenya